Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya caamsaa 6 bara 2015ti. Qophiileen keenya har'aa tibbanaaf mala jireenyaati. Tibbanaa har'aa keessatti dassuu duulaa waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti qophii xiyyeeffate qaba. Akkuma beekamu mormitooti akka Koongireesii Federaalistii Oromoo biyya keessaa filannicha dabalaa jiran kaan immoo akkas jedhu. Filmaanni Itoophiyaa keessaa kun kan fakkeessaati jechuudha. Miseensonni caffee Awurooppaa, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyaalessaa Ogaadeniyaa, dhaabbileen mirga dhala namaaf baabsanis gaafa eebila 23 bara 2015 Beeljeem Biruuselsitti walgahii tokko taa'ani. Qophiin mala jireenyaas waan waggaa 8 dura qilleensarra oolee ture deebisee nu yaadachiisa. Hubachuun maal? Hubachoo yookaan understanding jecha jedhu kan hiikkaa isaa kana jedhee ibsuun na dhiba. Waan hubachoo hubadhee hin jirreef. Mee isin maal jechoo keessan yeroo hubadheera jettu? Dursa kan dhiyaatu oduudha. Hankan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii oduu kan dubbisu immoo Dhaabasaa Waqjiraati. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Dhaabasaa Waqjiraati. Mootummaan Itoophiyaa dargaggootaaf barattoota Oromoo mirga isaaniif dubbatan adamsee hidhuu itti fufe barattoonni Oromoos hidhaa sodaannee mirga keenya gaafachuu hin dhiifnu jechuun mormii isaanii bakka adda addaatti itti fufaniiru. Oduun Oromiyaa bakka adda addaarraa nu ga'aa jiru akka ibsutti barattootaaf dargaggoota Oromoo bakka iyyuutti qabuuf hidhuun itti fufee jira. Duulli barattoota Oromoo hidhuu kunis bifa haaraan akka eegale odeessi nu ga'e ibseera. Yeroo ammaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf yuunivarsiitii adda addaa keessaa barattoota mataa ta'an adamsanii hidhuutti jiru. Kana malees yuunivarsiitoota kan akka Jimmaa, Haromaayaa, Amboof Naqamteetti humni waraanaa dabalataan ergamee akka eegu godhamee jira jedha oduun nu ga'e. Akka odeessa nu ga'eet humni waraanaa naannoo sana qubatee jiru uffata poolisiyaa uffatuyyuu malee humna agaazii jedhame beekamuudha jedha maddi keenya. Duulli akka haaraatti jalqabame kunis filannoo fuuldura kan adeemsifamuuf jiru irratti mormiin ni ka'a sodaa jedhurraa akka ta'e beekameera. Duulli ajajoota humnoota tikaatiin kenname kun yeroo ammaa humnoota tikaatiin raawwatamaa akka jiru odeessi Finfinneerraa nu ga'e dabalee addeesseera. Duula kana raawwachiisuu irratti poolisooti Oromiyaa shakkamanii jiru. Poolisoonni Oromiyaa Oromootarra harka qabu jechuun yeroo adda addaa dabballoota Tigraayin qeeqamaa akka turan beekamaadha. Oduun erga istuudiyoo seennee booda nu ga'e akka hubachiisutti Oromiyaa giddugalaa magaalaa Ilfataa keessaa Oromooti 8 hidhaman. Humnooti milishaa fi waajirri milishaa aanichaa mana uummataarra naanna'uudhaan poolisoonni federaalaa akka namoota qabaniif itti agarsiisaa ture. Poolisoonni federaalaa achitti argamanis barattootaaf namoota argatan hunda reebuu fi caccabsuudhaan manedhaatti guuraa jiran. Haga ammaatti kan beekame namoonni 8 erga reebamanii booda manedhaatti darbamaniiru. Maqaan isaanii kan nu dhaqqabes obbo Sanyii Alamuu, obbo Tasfaayee Jiraataa, obbo Tokkummaa Araarsaa, obbo Ayiluu Ajjamaa, obbo Eebbisaa Yaadataa, obbo Shibbiruu Kumsaa, obbo Fayyeeraa Amanaa akkasumas Lalisaa Dhumaa kaadhimamaa Koongireesii Federaalistii Oromoo kan dorgomaa filannoo caffee Oromiyaa ta'ee jiru ta'uun beekameera. Kanneen qabaman hundi reebamanii erga caccabsamanii booda manedhaatti akka darbataman odeessi nu ga'e kun hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun barataa yuunivarsiitii Rift Vaalii kan ta'e Urgeessaa Daammanaa humnoota tikaatiin magaalaa Finfinnee keessaa ukkaamsamuun beekame. Barataa kana waliin kan ture barataa yuunivarsiitii Amboo Mahammad Amin jedhamullee caamsaa 4 bara 2014 ganama akka ukkaamsame beekameera. Namooti jaan argan akka nuuf himanitti barataa Urgeessaa Daammanaa mana isaa keessaa balbalatti cabsanii qaban. Yeroo qabanittis erga reebanii booda harka dugda duubatti hidhanii makiinaa keessa galchan. Namoonni isa qabanis basaasota 4 fi poolisoota federaalaa hedduu akka ta'e beekameera. Yeroo qabanittis harka dugda duubatti hidhanii reebaa akka turan namooti jaan argan raadiyoo sagalee Oromootti himaniiru. Amalaa fi naamusa barataa Urgeessaa Daammanaa laalchisee hiriyaasaa maqaansaa akka hin himamne fedhu tokko dubbiseen jira. Ijoollummaa isaatii kaasee Oromummaadhaaf mana hidhaa adda addaa keessatti hidhamaa turedha. Akkasumas fedhii barnootaaf qabu harka diinaatiin harkatti gurama yeroo hundumaa bara 6 hidhamee ture.
eegasiis immoo waggaa tokko bara darbe hidhameetu bahe maayikalaawwitti. Ammas eegaa waa'ee maaster pilaaniitti wal qabatee naannoo Amboo irratti waan Oromiyaa keessatti ka'e kana situu harka keessaa qaba jechuudhaan gaafa sanas dhukaasni itti dhukaafamee hiriyaa isaa biraa rukutanii lachuu wajjin kufanii uummatatu wayyaarra buusee dallaa namaa keessa buuse. Sana booda Diradawaatti naqee baradha jedhee ammas fedhii barnootaaf qabu jedhee gara Diradawaa deeme. Diradawaatti dhaqanii irratti marsanii achiisin bahee amma immoo achiisitti ulfaannaan gara Finfinnee dhufee achittis gadda ganama qaban jechuudha naannoo CMCtti. Wanta amma inni mootummaan biyya sanatti isatti hin shakke maal goote kan jedhu sitti fakkaata na yaaddu hidhaa kana dura hidhamaa ture irraa ka'ee. Jalqabumas wanti hidhaa Oromummaa sabboonummaa waan biraa dalage takkayyuu waan jiruuf itti dalage harkatti akka sanaan akka gogaadhaan qabamee himatama. Kun immoo Oromummaa dhumatti akkatti ta'e malee mucaa sabboonummaa akkatti ta'e malee akka waan qabu hin jiru. Haa ta'uuti immoo akka kana dura barattoota naannoo Ambootti himataman keessaa isa tokko ture. Sagal qabaati jedhanii simannaa irratti banuu quban qaba. Sunis ta'u waan yakkaa miti waan Oromummaa waan sabboonummaa waan mirga saba ofii dubbachuudha malee akka akkanatti hin taanetti natti mul'ata natti. Barattooti ukkaanfaman kunneen haga yoonaatti eessatti akka hidhaman wanti beekameen jiru gorsitoota seeraallee akkan argatiin beekameera. Barataa Urgeessaa Daammanaa nama umurii waggaa 20 keessatti argamu yoo ta'u bara jireenya isaa keessatti yeroo 6 oliif hidhame akka ture maddi keenya addeessee jira. Itoophiyaa fi Sudaan qunnamtii isaanii bifa haaraatiin haaromsuuf hojjechaa akka jiran ibsan. Oduun Kaartuum irraa nu ga'e akka ibsutti Itoophiyaa fi Sudaan qunnamtii isaanii jabeessuuf hojjechuutti jiru. Dhimma kana jabeessuuf ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi ministeerri dhimma alaa Sudaan Alii Kaartii Finfinneetti wal arganiiru. Obbo Hayilamaariyaam sirna waadaa seenuu pirezidaanti Omar Hassan Albashir caamsaa gara dhumaa keessa raawwatamu irratti akka argamaniifillee afeerraan akka godhameef beekameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa otoo yaadamiin Somaaliyaatti argamuun daawwatan. Daawwannaan ministeera dhimma alaa biyyattii eegumsa tasgabbii cimaadhaan kan deeggarame akka ta'e oduun achirra nu ga'e hubachiiseera. Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed wajjinis haala shororkeessummaa itti ittisan irratti akka mari'atan odeessi nu ga'e ibseera. Keeriin Somaaliyaa kan daawwatan waggoota 20 booda akka ta'e oduun kun hubachiiseera. Dhumarrattis pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama biyyoota bilisummaa miidiyaa sarban balaaleffatan. Obaamaan guyyaa miidiyaa addunyaa dilbata darbe caamsaa 3 kabajame ilaalchisuun caamsaa tokko White House keessatti sagantaa qophaa'e irratti ibsa kennaniin biyyooti mirga bilisummaa miidiyaa daangessan akka balaaleffataman ibsan. Sirna kanarratti gaazexeessitoota hojii isaaniitiin hidhamanii biyya Ameerikaatti dahannoo argatan of cina hiriirsanii dubbii akka godhan himameera. Dubbii daqiiqaa 10 taasisan kana keessatti biyyoota jabeessanii mirga bilisummaa miidiyaa sarban balaaleffataniiru. Biyyoota mirga miidiyaa kamalee daangessan keessa kan biyyoota 3 jechuunis Raashiyaa, Veetinaamii fi Itoophiyaa irraa gaazexeessitoota 3 maqaa dha'uudhaan hojii isaaniillee dinqisiifatanii jiran. Dubbii isaanii kana keessattis gaazexeessitoota ogummaa isaaniif jecha wareega gurguddaa baasan galateeffatanii jiru. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Bara 1879 dura Minilik lammaffaan impaara Itoophiyaa har'a weeraraatiin bifa ammaa qabsiiseera jedhamu hamma Inxooxxoo deemee lafa sana ijaan arguutti teessumni nugusoota Amaaraa Shawaa magaalaa Ankoobar ture. Inxooxxoon waraanaaf mijatuu ta'uusaa argee 1881tti buufatasaa Ankoobar irraa garasitti godaansise Minilik. 1886tti haati warraasaa Gannee Xaayituu Butul naannoo Burqaa Finfinneetti mana ijaarsifte. 1889 Minilik lammaffaan Finfinnee magaalaa guddoo impaaretti qawweetiin qabateeti jedhe muude. Ergasiitiin Finfinneen hanga har'aatti Oromoota ishee fi naannoo isheerra turaniif haadha buddeena, bulchitoota dabareen hanga har'aatti uummata gama kibbaa jiran humnaan qabatanii bitaa jiraniif immoo teessoo aangoo taatee turte. Bara Haayile Sillaasee, bara Darguu, bara Addawaawii adda bilisummaa uummata Tigraayis seerri hedduun keessatti bahaa ture Finfinnee keessatti.
Sirnoota kana mara keessatti filannoon siyaasaa bilisaa fi haqa qabeessadha jedhame ture isaanumaan Finfinnee keessatti. Addawaawiin marsaa arfaffaaf filmaata baatii dhufu kana gochuudhaaf jira. Warri biyya bulchanii fi sabaa himaaleen isaanii filannoon baranaas haqa qabeessaa fi amanamaa ta'aa jedhu. Mormitoonni keessaa fi alaammoo akkuma durii mootummaan Itoophiyaa hannaa fi qawweetiin sagalee saamuunsaa wanta oolu miti jechaa jiru. Filmaata sadan darban US Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi kaan deemanii taajjabanii turan. Gamtaa Afrikaa irraa kan hafe filannoon sun haqa qabeessa ka jedhe hin jiru. Inni baranaas isa darbeerraa jijjiiraman qabaatu jechuudhaan Gamtaan Awurooppaa filmaata Itoophiyaa kanaaf taajjabduu gara Finfinneetti erguu jedhe. Gamtaa Afrikaa qofaatu hangammaattiin argama jedheera biyya alaarraati. Kanarraa ka'uudhaan filmaanni Itoophiyaa keessaa kun kan fakkeessaati jechuudhaan miseensonni caffee Awurooppaa, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyaalessa Ogaadeniyaa, dhaabbileen mirga dhala namaaf baabsanis gaafa eebila 23 bara 2015 Beeljeem Biruuselsitti walgahii tokko taa'ani. Oromoota achirratti argaman keessaa tokko Dr. Baaroo Qannooti. Mana yaala Biruusels irraati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophiin tibbanaa keenyarraa kanarratti xiyyeeffata. Maarree nu waliin tura. Dr. Baaroo anaa dhufu mormitootaan alaa mee eenyufaatu irratti qooda fudhate marii isin irratti argamtan sana irratti? Qophiin kun mormitoota biyya sanaa qofa otoo hin taane murnoota gurguddaa adda addaa keessumsiise. Fakkeenyaaf humnoota mirga dhala namaaf falman Ingilaandii irraa, Ayirlaandii irraa, Czech Republic irraa irratti argamaniiru. Joornaalistoota rakkoo dhibee addunyaa kana waltajjii addunyaa gurguddaa irratti ragaa qabiyyee isaanii kan qaban dhiyeessaniiru. Sadaffaa miidhaa abbaa hirree kan qoratanii fi akka fakkeenyaatti iyyuu biyya Ingilaand keessatti dhibdee saba Anyuwaakirra ga'e kan akka OKs jedhamee qabsiise namni baay'ee qormaata guddaa argisiise irratti argameera. Afuraffaa aktiivistootaa fi qorattoota furmaata rakkoo addunyaa kana irratti ka'uuf kan iddoo adda addaatti yuunivarsiitii adda addaa keessatti qoratanis irratti argamaniiru. Dhumarratti akkasumas ogeessonni siyaasaa adda addaa irratti argamaniiru. Warri mormitoota impaara Itoophiyaa irratti qabsaa jiran qabiyyeen isaanii maalidha kan isaan jedhan mata duree tokko irrattidha moo wal adda addummaa qabaa? Qabiyyeen sun akkaataa sanitti dhiyeessan akkaataa isaaniif toluu fi waan isaaniif tolu irratti yoo ilaalte walirraan adda addummaan qaba. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo akkuma kaayyoo isaa kanaan duraa har'as impaayera Itoophiyaa kana achi keessatti nagaa buusuudhaaf impaayerri kun diigamee sirna haaraan haa ijaaramu. Kana achi furmaati tokko biyya sana keessatti dhufuu hin danda'u. Furmaati immoo hundeedhaan bu'uura qabu kan utuu gaaga'ama adda addaa hin argisiisin kan inni ittiin hundee argachuu danda'u rakkoo Oromoo hiikuu qofaan kan jedhu kana seera qormaata ragaa fakkeenya ji'oopolitikaal naannoo amma gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaan keessatti argamtu waan qormaata adda addaan deeggarameen murteessee bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo achirratti dhiyeesseera. Eenyu isaan? Bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo kan wanta kana achirratti dhiyeessan Shuggut Galataa jedhamu. Dhiyeenya kana warri Ameerikaa keessattuu bakka buutuun ministeera dantaa alaa Itoophiyaa faana dhiyeenya kana ibsa baafteetti. Ibsa isheen kennite irratti mormitoonni gimboo sabaattii dabalatee gariin kan mootummaan Itoophiyaa goolessituudha jedhe mootummaa amma guddina fidaa jiru gara dimokiraasii irra bu'ee jiru kana seeraan ala fonqolchuuf yaalu waan ta'eef hin balaaleffanna ka jedhu dubbatteetti Ameerikaan. Warri Awurooppaa kunoo maalirraa hubattanii walgahii sana irratti Doktor yaaduma kana qabu isaanis? Baay'ee waan gaariidha yaadachiifte achirratti bakka bu'aan Awurooppaan paarlaaменtii achirratti argamte Annaa Gomas tuqaa kana maqaa Mrs. Sherman jedhamtu itti aanaa foreign ministeerii Ameerikaa natti fakkaatti achirratti yaada isheen dhiyeessite sana jabeessitee akka mormitu sirrii akka hin taane hubannoolee akka isheen waan kanaaf hin qabne achirratti himteetti. Isheenis immoo yeroo dhiyoo Ameerikaa hin deemti waan kana dhaqxee akka itti hubachiistu
kanas nutti himteetti. Kanammoo kan isheen ragaa keessee jirtu har'a kan biyyi mootummaa Itoophiyaa GDP biyya sanaa double-digit guddachaa jira jedhee garuu rakkoon biyya sana saba sanarra ga'u guyyaa guyyaa hadhaarra darbee dhangaggaa kan jiru. Namni illee har'a jireenya mataa mataatti dhuunfaattillee mo'atee jiraachuu dadhabaa kan jiru. Investimentiin tokko hojiif kan ta'aa hin jirre, sirna jijjiiruuf kan ta'aa hin jirre, guddina biyyaaf kan ta'aa hin jirre, rakkoo biyya keessatti dhalatuuf kan ta'aa hin jirre, mootummaa akkasii kanaan seera biyya dimokiraasiidhaan filatamte jettee dubbachuu ishee seeruma Ameerikaa irratti hundoofteeyyuu haqqisaa isayyuu ni saalfachiisa. Biyya abbaa hirrummaan jiru keessatti filmaata haqaan gaggeessa jedhanii deemsisuun sobaa hin danda'amu jettee achirratti himtee turte. Amma akka Oromootti maaltu baratama waltajjii sanarra yookaan qabsoon Oromoo akkam ta'uu qaba yoo maal ta'eedha maal argamuu hin danda'ama jettanii raawwattan Doktor? Waan kana akka Oromootti ittiin darbii fakkeenyaaf wanta dhumarratti warri erga waan kana dhaggeeffatanii fitanii bakka bu'oonni Awurooppaa waan isaan jedhan tokko si himuu barbaada. Inni tokkoffaa filmaanni dhufaa jiru kun gara kana gaafaan saarii waan isaan jedhan hima. Filmaanni dhufaa jiru kun filmaata haqaaf dhugaa miti. Kanaaf nuti tarjabtoota hin erginuu jedhanii kana dura gassaniiru. Lama, mootummaan amma jiru kun yoo waltajjii jiraattonni impaayera Itoophiyaa sana keessa jiran hundi bilisa ta'anii walqixxummaadhaan sodaa tokko malee yaadaa fi fedhii irratti ibsachuu danda'an huube malee kanaan achi deemuu qaba. Kanammoo deemsisuudhaaf wanti ta'uu qabu isin sabni mormitoonni wal qabdan kun mootummaa abbaa hirree kana fonqolchitanii gatuudhaaf wanti nuyi akka yaadaatti isinii dhiyeessinu tokkummaa dimokiraatawaa ta'e bilisa ta'e walqixxummaa irratti hundaa'e uummadha. Inni lammataa immoo yoo isin baatanii falmattan hiriira baatan barreeffamaan himattan wanti kun akka ija godhatuuf guddatu isin gargaara. Sadaffaa murannoof abdii kutannoo malee hojii keessan itti fufiinsa yoo deemsistan akka wanti kun immoo balali'ee guddatu isin gargaara, isin bira dhaabbanna. Afuraffaa waan isaan jedhan gargaarsi karaa kamiyyuu biyya Itoophiyaa sanaaf deemu akka dhaabbatu irratti hojjennaa kan jedhanidha. Kan jarri kun amma afaanidha achirratti murteessan jecha erga waan kana dhaggeeffatanii ba'anii. Gaaffii keessa filas na gaafatte asitti dhufa akka Oromootti waan ani achirratti hubadhe kun waan ani achirraati argee wanti guddaan nu eeggatu yaa Oromo karaa hundumaa baanee haa dubbatan. Mana keessatti walirratti duuluu dhiifne isa dhaqee waa hojjetu isa bahee waa hojjetu gargaaru. Yoo gargaaruu dadhabde immoo afaan itti duuluu dhiisu tokko. Inni lammaffaa immoo waltajjii kanarraa waan ati argitu kottuu himadhaa jedhu isaan isin hin beeknu jedhu dhaqaa himaa. Addunyaa irratti iddoo waa qophaa'u irratti argamu amma qophii kanarratti achirratti argame keessatti manni guutee galmi guutee gara nama naannoo 100 argamu keessa Oromoo meeqa keessatti argame yoo jette si gaddisiisa. Ogaaden namni miliyoona 5 hin guunne amma kana guutanii achi keessatti argamani Oromoon irratti hin argamu dhufee dhimma isaadhaaf. Utuu karaa iimeeliitti argame, utuu karaa afaanitti himame, karaa itti himame Oromoon dhufee hin falmatu mirga isaaf. Kanaaf waan an jedhu akka Oromootti inni kaan bosona keessa lubbuu isaa kennaa jira. Inni addana keessa jiru kun ba'ee hiriiree dhaqee iddootti waa dhageessisu dhimma Oromoo haqa Oromoo dubbachuu danda'u itti himu. Yoo nu hidhannee haqa kana hin dubbannu ta'e har'a wanti isaan jechaa jiran biyya sana keessatti balaan akka dhufuuf rakkoo guddaan Oromoodha jedhanii dhaqanii nu hamachaa itti himaa jiru. Kanammoo lakki kun sirrii miti. Oromoon biyya Itoophiyaa busheen beeku eessatti Oromoon rakkoo ta'a jedhee anu yoo mormeeraa jedhe namni tokkoof kan achirratti qormaata isaa dhiyeesse.
Oromoo ani falmeera, Oromoon busheen beeku, Oromoon viktimiidha malee. Kanaaf diinni keenya har'a dhaqee nu hamachaa jira, Oromoon baanee haa dubbatannu. Kanadha wanta akka Oromootti irraa argee dhufee siin jedha. Walumaa galatti walirratti duuluu dhiisee Oromoon humna ta'ee yoo bahe dhageettii horee daraniyyuu gama diinaatiinis warra isa deeggaruuf qophii isaan biratti illee ija guuta jechuu barbaadde natti fakkaata, sirriidha? Isa wal nyaatu dhiisee tokko ta'u diina irratti wal ta'ee hojjechuu biyya kana keessa jiru keessatti karaa adda addaa ol gurmeessee horii isaa sutuun qusatiin yeroo isaa sutuun qusatiin wajjiniin ka'uu qabu. Iddoo jirutti yeroo tokko waamu walgahii waamee jiru waan bilisummaa Oromoo shaffisiisu kana hojjechuu adda bilisummaa Oromoo har'a dhaqee iddoo adda addaatti isaaf falmu kan adda bilisummaa Oromoo irratti duuluu dhiisee adda bilisummaa Oromoodhaaf waan danda'u karaa danda'u bira dhaabbatee akka deeggaruu danda'u keessatti adda bilisummaa Oromoon har'a haala hadhooftuu haala dadhabsiisaa miidhamaa ulfaata kana keessatti biyya keessatti diina dura dhaabbachaa biyya alaatti immoo kan diina isaa qawwee lollu kana caalu dura dhaabbachaa qofaasaa wanni ta'aa jiru kana yaa Oromoo adaraa dhaaba tokkicha qabdu kana ofirraa utuu hin diigin bira dhaabbattee jabeessuu qabdaa kan jirudha dhaamsi guddaan. Tole, Dr. Baaroo fayyaa ta'ee galatoomii ulfaadhu. Ayyee gaasis galatoomi nagaatti. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Sagantaan hadhasni dabarsu waggaa 8 dura Sadaasaa 12 bara 2006 reediyoo 3 afaan Oromoo irratti kan darbe itti dhiyaadha. Hubachoo yookaan understanding jecha jedhu kan hiikkaa isaa kana jedhee ibsuun na dhiba. Waan hubachoo hubadhee hin jirreef. Mee isin maal jechoo keessan yeroo hubadheera jettan? Mee waan hubachoo waan arganneerra Galiiloo dhugaa hubachoon laafa yoo ifatti baate ifatti baasutu nama dhiba malee. Albert Hubbard maaliif akka ati cadhifte kan hubanne yoo dubbattellee sin hubatu. Goof namni wama hubate qofa dhagaya. Abraham Lincoln yeroo namatti dubbachuuf deemu harka 3 keessaa harka 2 waan namni dhagayuu barbaadu yaada. Harka 1 waan ufii jedhuu deemu yaada. Aristotle warri beekan hin dalagaaran warri hubatan hin barsiisaaran. Charles waa beekuuf hubachoon garaagarummaa guddaa qaban. Waan hedduu beettee achi keessaa homaa hubachoo dhabuu hin malta. Albert Einstein nageenni humnaan hin dhufu wal hubachoo malee. Nama hubachoon duraan ufii keetii hubachoo yaale. Kayroo teettu sin argine ol kaateef sin arguu jedha Oromoon yeroo mammaaku. Deebii kennuuf caqasuu irra hubachuuf caqasutu tara. Irra deebi'a. Deebii kennuuf caqasuu irra hubachuuf caqasutu tara. Obsa dhabuuf dallanuun
diina waa hubachooti. Wanti hubatte hin jirre keetii miti. Irra deeba wanti hubattee hin jirre keetii miti. Hubachoo jechoon waliigalu jechoo miti. Albert Einstein waan baay'ee hin hubanna garuu akkamitti akka hubanne hin hubannuyyu. Kiristiin qe'ee jechoon bakka jiraattu doo hin taane bakka itti si hubatan. Maatii marti hubachoon wallaala balleessu. Wallaala balleessuun sodaa balleessu. Henry ijji wama qalbiin feete argiti. Adlee fedhii namaa yoo hubatte dalagaa cinaa daladde. Albert Einstein yoo waan hin hubadheera jettu ibsitee ka hin dandeenye atuu hubattee hin jirtu. James namni nama jibbu hin hubatu. Namni haga hubachoo hin dandeenye ol beeka. Waa hubachoon akka beektota hayyoota warra waa hubaterraa akka dhageennutti hundee waan maraati. Namni tokko yoo waa hubate waa isaa ta'uuf waa isaan taane bakka jiru waan barbaadu akka addunyaan tun jirtu yoo hubate nagaa qabaata. Yoo nagaa qabaate ammoo jiruu qabaata jechuu akka nama ifnana keessa deemaa jiru jechuudha. Yoo ammoo hubannoo kan qabne taate akka nama dhugee machaa'ee daddaaqaati. Yookiin ammoo akka nama dukkana keessa jiru dukkana keessatti yeroo mana seentanii korreentii ibsuuf dukkana keessa sottanii beektanii akkasuma deema jechuudha. Namni yoo waa hubanne wama arge maraa itti bu'aa madeessaa arrabsaa jiraata. Garuu namni tokko yoo waa hubate waa adda addaatiin wanti inni bu'uuf hin jiru. Maaliif lafti addunyaan kun baay'ee badha. Wanti inni barbaadullee addunyaa kana keessa jira. Namni inni waliin jiraachuu danda'ullee addunyaa kana keessa jira. Wanti inni dalaguu danda'ullee addunyaa kana keessa jira. Wanti kaanii bu'ee kaan madeessee kaan kuffisee kaan himatee jedhuuf hubachuma dadhabuu irraa akka jechuudha. Kanaaf waa hubachuuf salphama wanti godhuu qabnu uf argamaa foo dhaabannee uf laalu jechuudha. Akkuma ofii jirru akkuma qara dubbadhetti addunyaa kanaaf nama dhibii hubachuun deemuun dura ufumaayyuu uf hubachuun guddisee barbaachisa. Nama akka gaarii ufii uf hubateetu nama akka gaarii ufii waan barbaadu beeketu waan dhibiitiin illee waliigaleeti jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bakki dubbiin jabduun jirtu uf hubachuu irratti jechuudha. Namni ufi hubanne eenyuunuu hubachuuf deemuuf hin ta'a. Ammoo wanti gaarii waa hubatiiti warra jajjabaa utuu hin taane warra jajjabatti irkachoo fi isaan keessaa tokko ta'uuf deemuu utuu hin taane warra laafaa warra gatame warra waan beenne warra madaa'e bakka sanniin dhaqanii madaa isaanii suphanii dadhabbii isaanii irraa baasanii wallaala isaanii irraa mulqanii ufitti daanii jabaa akka ofii godhuu irratti hundaa'a jechuudha waa hubachuun. Maarree waa'ee Oromiyaatiif waa Oromoo yeroo baay'ee isaan jiru warra alaa kana yoo laalle namni waa Oromoo kana ani hin beeku jedhu hin jiru. Namni martuu Oromiyaan illee maal akka taate Oromoo illee maal akka taate namni martuu nuuf hima homaa rakkoo san hin qabnu.
Garuu waan namni waa hubanneerra nuu galeera beenneerra jedhee inni dubbatu kanaaf inni waan beekeeru saniif godhaaru ammoo yoo wal bira madaalanii ilaalanii hin beeku dogoggorullee mala namni waa hubateeru fakkaatu. Waan beekeeru fakkaata malee. Silaa yoo wanti bilisummaa namaa galee jiraate namni wanti garbummaa ifateeti taa'uuf hin jiru. Maaliif waan gaarii eega hubateen booda waan gaarii sanit isa geessu dalaguu qaba jechuudha. Yoo waan gaarii isa geessu san kan dalanne taate ammoo achiin hin ba'u jechuudha. Salpha konkolaataa oofurraayyuu hubachuu hin dandeenya jechuudha.